Breaking news, a woman has landed at JFK Airport with a passport from a country that has never existed in Airportii guddicha John Keed keessatti waan ajaa'ibaatu torbee darbe keessa mul'ata. Wanti ajaa'ibaa kunis dubartii paaspoortii biyya Toorenzaa jedhamu qabatteedha. Viidiyoon dubartii biyya Toorenzaa dhuftee waraabamee Feesbuukii fi YouTube, TikTok irratti gadhiifamee addunyaa ajab jechisiise. Dubartiin tun bakki isiin dhufte biyya Tookiyoo akka ta'e viizaan ishee kan mul'isu. Garuu immigireeshinii keessatti yoo gaafatan bakki ishee irraa dhufte Toorenzaa jettee mul'isti. Toorenzaa tana maappii addunyaarra yoo ilaalan bishaanii fi cabbii malee homaa hin mul'atu. Dubartiin paaspoortii biyya Toorenzaa qabatte eenyu? Eessaa dhufte? Viidiyoon dubartii tanaa maaliif waraabamee gadhiifame? Icciitiin dubartii tana dubba jiru maali? Kan jedhu kan wajjin ilaallu ta'a. Hanga xumuraa nu faana tura. Nageenya isin gaafachuu hin irraanfanne yoo yaa harka fuuni ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa. Nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo waa'ee dubartii paaspoortii biyya Toorenzaa guutuu isaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaati. Buufanni xiyyaaraa raabsaa hidda dhiigaa addunyaa kanaati. Guyyaatti namoonni miiliyoonaan lakkaa'amu karaa olii fi gadi ittiin deemanidha. Karaan buufata xiyyaaraa wantoota yakka jedhaman karaa ittiin daddarban keessaa tokko. Garuu to'annoo guddaatu as keessatti godhama. Kan to'atu nama qofaa miti, maashinaa fi kaameraa dabalateeti. Osoo to'annoon kun hundi jiruu yeroo tokko tokko wantoonni rifachiisaa ni mul'atu. Ijoon dubbii keenyaa as bira. Seenichi akkana buufanni xiyyaaraa guddicha biyya New York keessatti kan maqaan isaa John Keed jedhamu. Wanti achi keessatti uumame waan amanuufuu ulfaatu. Dubartii takka kophaa ishee buufata xiyyaaraa kana keessa dhaabattu. Paaspoortiin isheen harkaa qabdu Toorenzaa paaspoortii jedha. Hojjetaan buufata xiyyaaraa tokko dubartii tanatti siiqee dubbisee paaspoortii ishii irraa fuudhee ilaale. Yoo paaspoorticha ilaalu bakki paaspoortii itti kenname Toorenzaa jedha. Namichi paaspoortii ilaale akkas jedhee gaafate. Dhiifama biyyi Toorenzaa jedhamtu eessa jedhee gaafate. Isheenis akkas jettee deebisteef isin hin beektan. Biyyi Toorenzaa jedhamtu maappii addunyaa kanarra biyya jirtuu miti. Rakkoon kun immoo isin bira osoo hin taane kaartaa isin itti fayyadamtan irratti jira. Nuti uummata waggaa 600 dura ardii tana irraa badeedha jettee namicha kanatti dubbatte. Dubbii isin dubbatte kana viidiyoon waraabamanii Feesbuukii fi YouTube'n akkasuma TikTok'n gadi lakkisan. Warri viidiyoo kana arges ajaa'iba biyyi nuti hin beekne kan ardii tana irraa badde tam jedhanii gaafii keessa seenan. Dubbiin akkana viidiyoon waraabamee gadi dhiifame sun dhugaa osoo hin taane viidiyoo AI Artificial Intelligence'n hojjetamedha. Namni biyya Toorenzaa dhufe airportii New York keessatti dhugaadhaan qabame hin jiru. Dubbiin dubbii sobaati. Wanti nuti kana irraa hubachuu dandeenyu garuu icciitii teekinooloojiiti. Teekinooloojiin hangana fagaachuun waan dhugaa hin taane dhugaa fakkeessee addunyaan tokko taatee akka sobdu godhe. Dubbiin namitti Toorenzaa dubbii sobaati akkasitti qabadhaan ergaa keenya. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa wanti ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma. Odeeffannoo keenya akkasuma immoo xiinxala keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan tura. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.